Reen ta'uufii nagartuu saree eegee gadi qabadhu jettiyyan. Yoo sii gale sii haa galu. Duraanuu nama akka keetii kana barbaadutti jirra ka gabbahee waan silaa dalagaa jiru ragaa ofitti bahu. Na wajjiin hin jiraattu jettee yoo akkanatti huutee qabde Abubakar dirqama sa'aadaa hiikaasi wajjiin jiraachuudhaaf ila haati feete aannan xuuxxoo hin haqatu jetti Oromoo yoo mammaa. Reefuu dhisii wal fakkaatti iyyuu bareeda. Isillee reefuu nama argatte atillee reefuu argatte iyyuu. Hin argatta waan hojii keetii. Wallahi odoo olteen bullee argatta waan hojii keetii bakkaan hin geettu. Si hima. Gurratti si calawwa akka gaariitti dhagaye. Ani isin araarse malee maal isin godhee natti dhaaduu qofaa ganaa fudhattaa herreega keessiin jedhee bara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'oon irraa madde isin haa ga'u isiniin jechaa. Har'allee walitti dachaan egaa maaliin deebitee jechuu keessanii nafuu walumaan laallaa. Reen ta'uufii nagartuu saree eegee gadi qabadhu jettiyyan. Yoo sii gale sii haa galu. Muhammad Shabalee Orootuub duraanuu nama akka keetii kana barbaadutti jira. Wallahi billahi. Duraanuu nama akka keetii kana barbaadutti jirra ka gabbahee waan silaa dalagaa jiru ragaa ofitti bahu. Wanni nuti barbaadutti jirruuf nuti nama ol taanee nama caallee odoon taane ani gaafa dura dubbiin kun kaatu gaafa sa'aadan gabbaatee afaan guutattee na bilbiltee na yaamtee lal namni isiin beeytu saahibni Abubakar miliyaana akka gaariitti mootuyyuu hubattee namni isiin itti bilbiltee waamuu qabdu Sa'idii jedhee namni karaa kana kaayifii natti erge nama wayitu duubaan jira waan isiin dalagaa jirtu kana malee sa'aadan ofirraa kaatee hin dalayduu waan jedhu qalbiin tiyya shakkaa turte hin dubbanne malee. Baga gabbaate akka keetii kana barbaanna. Sa'aadan namatuyyuu qajeelchee waan kana godhi jedhee malee sa'aadaa Abubakariin ofirraa baasii yoo sa'aadaa haadha ilmaanii sani hin hiine. Na wajjiin hin jiraattu jettee yoo akkanatti huutee qabde Abubakar dirqama sa'aadaa hiikaasi wajjiin jiraachuudhaaf. Kanaaf akkaataa kanatti deemtee Abubakariin sodaachiftee daftee nikaa irraa isirraa buusee abbaa manaa kee ka dhuunfaa keetii sii ta'uu qaba jedheen namatuyyuu duubaa qajeelchutti jira malee sa'aadan waan kaleessa gaafa wal fuudhan Abubakarii wajjiin waliin jedhan waan gaafa san waliin haasaan osoo beektu har'as deebitee sa'aadaa haadha ilmaanii hiiki hin jettuu nama wayitu duuba jira jedhee shakkaa ture namni duuba jiru sun sihi shakkii takka hin qabu. Kana irratti eegaa turre nama eenyutu gabbahee isii tanarratti dubbata eenyutu gabbahee isii tanaaf quuqama jennee eegaa turre. Baga gabbaate akka keetii kana barbaadutti jirra. Eega barbaadde cidha haati feete aannan xuuxxoo hin haqatu jetti Oromoo yoo mammaa. Wallaahi wa billaahi. Gaafa ati akkasitti shalleqattee kaatee fiidee halkan sa'aa jahatti natti bilbiltee isilleen afaan bareechifattee akka waan namni isirratti wannaa hin jenne. Jaarsi gaafa durillee taa'ee isaa manguddummaa kennallee isatti nu jidduu taa'ee ammallee mootuyyuu odoo isaa waan kana hin fixin dhufanii na ajjeesan jedhee haa inni argu jedhee itti bilbilee jette jaarsummaan inni jidduu teena taa'ee nuuf fixu kamaali gaaf duriitu wal dhabnee addaan yaane. Anaafati eegaate amma dhaamtee odoo wal dhabuu hin ta'in jaarsummaa dinnee addaan yaa'uun odoo ati hin dhaamin dura jaarsummaa dinnee addaan yaane jaarsummaan inni lammata taa'ee si haasa'u. Jaarsi gaafa san itti madde isaanii odoo isaan jiran na ajjeesiisan jettee ati itti himattee itti bilbiltee waamatte. Kamaali reedinne addaan yaane. Inni lammata jaarsummaa sanuu gaafuma ati bilbiltee ani mana isiitti hin dhaqu fidii kootuu siin jedhe Muhammad. Fidii kootu siin jennaan lakki akkamitti isiin dubartii sitti dhuftii miti. Atumatuu dhaquu qabaa ka'ii kootuu achitti si eegaa naan jette. Na dura fiiddee dhayixeesi. Jaarsummaa kanaayyuu hin eeyyaminiiti. Ammallee Abubakarii walitti hin araarsu. Wanni ansiin jedhe sun odumaa jiru silaa araaramuun malee Abubakarii fi sa'aadaa haadha ilmaanii ta'isiin gabbaatee dhiibbaa irratti oofaa turte sani malee Sa'idii miti. Sa'id jaarsaa akka beekutti fixe akka beekutti haasa'e yoo isaan kanallee akkuma ati amma of keessa haasaa jirtu kanatti ka addaan diiguuf karoorfatu taate waan silaa beeku godhe. Wanni lammata jaarsummaa isa wajjiin teettee haasa'uudhaaf dursa sii fi sa'aadaa walitti fidnee achiin booda Abubakariif sa'aadaa walitti araarsine naan jette. Wanni kunillee sharri ati gootee lafa keettee waliin haaso'ittanii waa'ee sa'aadatiif waa'ee Abubakar hin dubbannu. Sa'idii walitti isin finna jennee Sa'idiin sitti fida mana keetitti si fida ati Sa'idiin saree gootee arrabsitee baasuu qabda jettee kattii kana kattatte. Wallaahi
yoo ati akka Sa'iidiin goote Abubakar illee ni aara aaruu qofaa miti ni sodaataati waan ati jette kana godhuu ni danda'a kanaaf jecha akkas godhuu qabna jettee kattiisanii dhufte malee ati manguddummaa wayiitti fuun dhufne kaleessa namnummaan duuba dhaabbatee Sa'aadaa fi Abubakarii walitti diraa ture sihii jechuudha shayxaana guddaa har'a afaan bareechifattee gabbaatee Sa'aadallee dhaamsa sii dhaamu eenyu dhaamsamaan nu dhaabda nutuu sii dhaamuu dandeenya namni keetii kun dhaamsa nu dhaamuu hin danda'u bar namni akkaataa itti bahee akkaataa itti galu hin beekne waan isa baasuu fi waan isa baasuu hin beekne ragaa ofirratti baatee jechuudha. Isima dhaamte tanaayyuu akka dubbiin ho'ituuf akka dubbiin akka malee hammaattu jidduu isiitii fi jidduu Abubakaritti ammallee jidduu kiyyatti ofii keetii nama itti bittee dhoofsisuu kee shakka ammaamad wallaahi si shakka akka amma godhataa jirtuu fi akka ati amma dhaabbataa jirtu ani si shakkaa jechuu abbaan fedhallee si shakkuu haa baatu wanni ati isii fi Abubakarii walitti fixuu diddee akka nama manguddummaa ta'uu gootee dhuftee anaa fi isii walitti fixuu si barbaachise Abubakarii walitti yoo fixe jarri kun walitti deebi'anii waan jettu hinaafa wayii si keessa jiraaf Abubakarii fi isii walitti fixuu diddee baga walitti fixin namni akka keetii kun duraallee nama walitti fixu waan ati karoorfattee kaate waan yaada keetii san bakkaan gahachuuf dursa sii fi isii walitti findee Abubakarii walitti finnaan aan jette namni wallol Sa'aadaan anaa wallolte Abubakarii wallolte malee anaa walilollee jechuudha har'a immoo afaan tolfattee gabbaatee Musayfaa keessa teettee wajjin waan lubbuun kee barbaade morka isaaniitti ifjette wanni ati haasoytu laale akkatti sirraa mul'ata namni loon hojjaan haate ofumaan dubbataa jennaan ka akka keetii kana laal baga gabbaate ka akka keetii kana barbaanna waan hojii keetii immoo harkarratti lakkooyinee sii kennina baga dalayde gaarii dalayde jeedalli yoo kalloo hoolaa uffattee bobbaa hoolaa keessa oolte yeroo kalloon sun irraa buute jeedala ta'uun isii mul'ata yookaan hoolama fakkaattii jechuudha. Hiriyaa keenya fakkaattee as deebitee waan nu haasoynu waan nuti jennu nurraa guurtee achi deebitee mala malattee jara kana addaan balleessuu fi nullee daangaa darbitee wanna miidhaa adda addaa intala tana ofii keetii irratti dalaydee isii harkatti deeffachuu kaayyoon kee maal gochuu olii galliffaa dooraa dhawuta liffaa dooraan dha'illee magaalaa jirra maaltu dalgaa fi akkana asiifachisi oofe lafti magaalaadha fuudhuu barbaannan gurbaan intala nikaa irraa buusee ansadii irratti qabuusi xalaaqa jedhee siimee miiree argutti jirta. Lama sadi afuritti deebi'ee viidiyoo waraabe jaalala isii qabaannan intala fuudhuu malee wanni ati asii achi ooftee akkana gootee garas micciirtee garana micciirtu jiru sirraa mul'atan mootiyyuu deem fuudhisii wal fakkaatti iyyuu bareeda isillee reefuu nama argatte atillee reefuu argatte iyyuu warri akka walii reefuu wal argate lammatan mootiyyuu yoo isin Sa'aadaa irratti roorroo ooftanillee Sa'aadaa bira dhaabbadhaa yoo isin roorroo isin irratti ooftanillee isii bira dhaabbadhaa nuun jetta maal nu bira dhaabbattas si'uu nama si bira dhaabbatu barbaadda rabbi si bira haa dhaabbatu nuti nama tokkotti illee gargaarsa hin barbaadnu nama tokko irratti illee moo roorroo oofuullee hin barbaadnu roorroo hin oofne namni gabbahee awwala roorroo nama irratti oofe taate har'a jala fiigaa jirtu tana Sa'aadaata jedhaniin dhuftee jaarsa namaatitti heerumtee eega heerumtee mootiyyuu kaatee mana ooyifattee jennaan akka waan inuma Abubakar kana riimoota itti gootettiin ofii oofutti jirtu sammuu isaa isiin ajajuutti jirtu haadha warra keetii ta ilmaanii sayyoo hiite malee na wajjin jiraachuu hin dandeettuu yookaan jettu isiin tun roorroo namarratti hin oofne kun sitti mul'anne eegaa kun roorroo miti namni roorroo oofaa jiru taate irra deeggaraa jirtu tana moonuti mee dubbadhu an dhugaaf dhaabbadhee nama miidhame maradhe bira dhaabbadhaa akkasii bira dhaabbadhaa itti gaafa kana yoo haa hiikamtu Sa'aadaan haati ilmaanii isiin jettu san gaafa sammaa callifte waan ati dalayde waan ati afaan keette jechuun wanta sasitti duuba jiratti naa mul'ate roorroo eega roorrummaa nama roorroo miidhame nama akka malee roorrifame bira dhaabachuu taate haati ilmaanii haa hiikamtuu jettee saayibdittiin tee taaterra jala fiigaa jirtu tuni lakkii jechi kun sirrii miti Sa'aadaan hin roorrifamtee wanni ati akkas jetteen sur Sa'aadaan hin roorrisaati sittu nama roorrisutti jira jechuun himmaa sitti ulfaate yoo akkana jetteetiin hin dubbatte mootiyyuu isii tanaan wal dhabdaa qaba. Akka nama dhugaa haasa'uu dhugaaf dhaabbatu ani dhugaaf dhaabbadhee ani maaliif ati dhugaa wama jedhamu bakka dhugaan jirtu yoom takka agarte obboleessa kiyya ati dhugaa waluun beeytani eessatti dhugama sanuu agartee dhugaa nama dhugaa bira dhaabbata yoo isin roorrisamtan isin nu bira dhaabbatin maal nu bira dhaabbata maal gochuu nu bira dhaabbata tama bira dhaabbattu bira dhaabbadhu namni nu bira dhaabbadhu jedhee si waamatanii jira jaalattanuu jibbitanuu yoo isin immootiyyuu ammaan booda Sa'aadaa hin dhiifne Sa'aadaa kabaluuf harka ittiin hiixachuu kana hin dhaabne dhibbaan dhibbatti gabbahee Sa'aadaa bira dhaabbadhaa nuun jetta kanaan booda eessa dhaabbatte eessa dhaabbata kanaan booda dhaabbatte gaafa nu isinitti dhufnee rabbii jalaa dhaabbadhaa rabbii jalaa maalii jennee manatti isinitti dhufnee dalagaa ta'e dhiifnee guyyaa kan manatti nutti dhuftee nu kadhatte maasi barbaachise nu kadhachuun yoo rakkoo wayii achi keessa dantaa wayii achi keessa sin jiraanne isitu duubaa si shurqee si oofutti jira ka
eega ajaja isii godhuuf deemte malee manguddummaaf dhaabbattee yaaddatii mixati kan dhufte gaafa sanu har'a gabbaatee afaan bareechifattee ani yoo isin irraa dhaabbachuu didda saada bira dhaabbadhaa nuun jetta dhaabbadhu si booda immoo waan dhaabbatu waan mataa kee gubbarra dhaabbachuu jiru qophaa'ee eeggadhu wallahi billahi qophaa'ee eeggadhu akka keetii kana barbaadaa ture si barbaadaa ture duraanuu baguma gabbaatee of saaxilte akka waan nuti mootummaa sodaannu akka waan nuti hidhaan nuuf haaraa taate akka waan nuti sodaa kana malee sodaannee boollattee nu dhabnee cinqamnee maali jennu ganama galgala gabbaatanii mootummaadhaan hidhamtanii maalii taatanii akkas taatanii silaa nutiin kun nama sodaannu taate baaragnee qaata magaalaa tana keessaa yaale wallahi billahi afaanumaan oofuu malee waan isin gootan sahin agarre karaa irra baatan dhabdanii karaa ittiin galtan dhabdanii nuun jette karaa kamirra baanee karaa kamirra galuu dhabne karaa duraan irra deemne kan nuti dhiibnee kabiraa jijjiiranne kamin akkanatti haasoittee jegna of gootee nama gaarii of gootee isii biratti of jaalachiiftee kaayyoo kee kayaadaa jirtu san bakkaan gaachuuf karaan sobaan darban sobumaan nama deebisa gabbaatee hiriyaa keetirratti waan hin taane haasoittee hiriyaa keen xureessiniiti intala hin jaalatta taanan ni keen irraa bu'e gurbaan ne kaa irraa buuse yoo barbaadde waraqaa isaa koottu isiin dhufin nusutti kenna akka barbaadde godhi intala akka lubbuun ta'e barbaadde godhi deemini wanni ati irra gabbaatee of keessa haasoitu waan duraan itti yaaddee sa'inna jaalata jedhiitii gabbayii haasa'isee dhimma maqaa balleessi jetteeni afaan keette intala takkaa uumama jaalalaatiif wanni takkaayyuu anaafisii jidduutti haasa'uma seeratu gatteenii wajjin haasa'e waggaa meeqa biyya kana keessatti kuni guutuun kattii keetti hin argatta waan hojii keetti wallaahi odoo olteen bullee argatta waan hojii keetti bakkaan hin geettu si hima gurratti si cala'u akka gaariitti dhagaye yoo sii ta'e sii ta'a yoo sii ta'uu baatte hin liqimsa bishaan irratti dhuyde hin fudhatta waan herreega keetii odoon fudhanne hin haftu wanni ati gabbaateetiin hin jaarsummaa nuu haasoittee koottaa as deebi'a ammallee isinuma qabnaalu malee maal malee hin qabnu maal hin qabnu nuti simirraa maal goona boona meeqatu jira yaakii beekan kan olii ka akka gaariitti haasoin isaa akka ajaa'ibaatti gannama seenu har'allee as deebitee maqaa manguddumaatiin daldaaluu barbaadu odoo akkanumatti sirratti mul'atu odoo gama tokkoon ofii ragaa ofirratti baatu har'allee taanan borullee taanan as aadaa bira dhaabbadha odoo nuun jettu as deebitee akka jaarsaa nutti haasa'uu barbaadda fuula lamaan hin deemini fuuluma takka hin deemi achi bayi sirraa mul'ata ammaan booda namni si amanee si wajjin waa haasa'u takka hin jirtu tamma jala deemaa jirtu jala deemii kaayyoo kee bakkaan gaadhu yoo abbaa dhugaa taatee nama dhugaa bira dhaabbatu taate sa'aadaan haati ilmaanii hin roorrifamne isii tana qofatu roorrifame nuti bar akka ati amma of keessaa gabbaatee kijibdu afaan mi'eeffattee isii of jaalachiisuuf kijibdu kana roorroo isirratti of odoon taane wanni ati haasoitte sa'aadaan haa hiikamtu haati ilmaanii hiikamuu qabdi Abubakar hiiki jechuu kee surrii mitii kanuma dura dhaabbannee tiraa har'aa sadarkaa kana geennee hanga arrabsamnullee arrabsamne jenne malee wanni nuti biraa wanni sa'aadatti qabnu sa'aada ati ajjeefamuu qabdaa ati naman taane maalii jennee dhiibbaa isirratti oofne bara wanni kana guutuun isii gahe ati sa'aadaan akkamitti gabbaatee haati ilmaan kaleessa bultii isitti seentee haati ilmaanii sun yoo hiikamte malee si wajjin hin jiraadhu jetta waan jennu dubbanneetiin hin jibbamaa taane malee roorroo nama biraati irratti oofuun barbaanne magaalaa tana keessa dhalaan isii qofa jira nuti sa'aadaa qofa irratti roorroo oofuu barbaanne akka waan nuti ani fi Abubakar roorroo irratti oofnu gabbaatee itti roorristanii nuun jette badiin teena sitti mul'ate ta'isii sitti mul'achuu didde kana namni dhugaaf dhaabbate am ati nama dhugaatii duuba waggaa kanatti haasoitu kan silaa wanni sirraa malee yoo dhugaaf dhaabbatte sa'aada kaleessallee jaarsa namaatitti heerumte sa'aadaan haadha warraa Abubakar hangafaati haadha ilmaaniiti akka ummatti intala sanii ki jettee waan akkanaa kana dubbattee isiinuu jaarsa ofii si heeyyamtee si dhiibtee biyyatti si biraa galte wanni akkanaa kun sirrii miti jecha san sirrii baddee jettee guyyaa takka gabbaateen dubbanne sii taate dubbiisantu sii ta'e ka waan ati barbaaddutu sani ganama galgala wanni ati shirribaa jirtu wanni fo'aa jirtu waan kanaa jechuudha akkam godhee Sa'aadaa fi Abubakariin addaan baasa akka nama dhugaaf dhaabbatee an dhugaaf dhaabbadha jetteetiin gurra ofitti godhuu barbaadda namni dhugaaf dhaabbate akka keetii kana haasaya gara jirtu laalee garaagara laaleetiin haasaya yoo roorroon Sa'aadaa haadha ilmaanii sitti mul'anne roorroon Sa'aadaa tanaa haatti masaanuu Sa'aadaa tanaa akkamitti mul'ate lafaa kaanee orrutee nurraa fudhatte jenneen moo hin baalagde jenneen wanni nusitti roorrifneef akkamitti haadha ilmaaniitii fi abbaa ilmaanii warra kaleessaa ilmaan wajjin horee wajjin guddifate rakkoo keessa wajjin taree addaan bahaa jettaadha malee wanni biraan roorroo isirratti oofne tokko hin jiru yoo isii silaa har'allee wanni ani dalage sunni doongoreetii jechi sun sirrii miti'ee jettee fudhatte qaata araaramne addaan galle fudhachuu diddee itti deemtee ammallee yoo aan Abubakar hin agarsiisin Abubakar funyoo uritti yoo wajjin hin jiraatin yoo akkas hin godhin wanni ilaa har'aatti ilaa mustashfaa dhaamtee seente kana isiin haasaa jirtu argutti jirta bira teettee haasofsiisu jirta afaan keettee kana gabbaatee nama dhugaatiin hojjechaa jirta dhugaan ta'eessa jirti mee dhugaan ta'e dhokattu hin jedhuuti eenyuun kijibuu barbaadda bakka dhugaa takkaa dhaabattee hin beeynu si beeyna waan ati dalayduu fi waan guutuu gabbaanee himuu hin barbaannu
obsattari immoo tuyyuu ofii keetii obsattari adaba ofitti godhu. Nama hin sodaadhu ani na sodaadhu ani maaliin ta'uu ani midiriya ishiyoo. Ani isin araarse malee maal isin godhee natti dhaaduu qofaa ganaa fudhattaa herreega keessiin jedhee bara. Gaafasa silaala dhiirummaa ta'e akkuma kanatti itti fufi karaa sirrii jirtaa jabaadhu irraan deebi'iniiti. Wal arguuf ta'e rabbi walitti nu fida. Akka nama dhugaa dhaabatee fakkaattee gabbayyaan dhugaa dhaabadha jetta. Hin argitaa waan herreega keetii kanoo siimuu dhufe siidhaamee akka hiriyaatti gorsee Mahammad taa'e. Dhaabbadhu wanni ati haasaa jirtu kun saadaan akka dhuunfatti roorrifamte jirtu isituuyyuu nama roorrise isi saadaa haadha ilmaanii roorrise. Isituuyyuu kaleessa waan gurbaan kun hin jedhiniin Abubakar gaafa si fuudhe saadaa biyyatti galchee saadaa ni kanaan jedhe. Jennaan lakkii wanni akkanaa kun sirrii miti jenneen malee wanni biraa wanni nuti dhuunfan roorroo irratti oofaa jiru tokko hin jiru. Kun sitti mul'achuu baatee ka saadaa irratti roorroo oofnu yoo sitti mul'atu taate immoo akkaataa itti sitti mul'ate san mastaawatii of dura qabdee ilaalteen nu himta. Hanganuma siin jedhuu barbaada. Akkasitti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu gara nama nyaataa jechuudha. Namni dhugaaf dhaabbate kaan immoo dhugaa kaanii arguu dhabe asitti dhugaa kaanii arge nama dhugaa dhaabbate jedhee ittiin nutti haasa. Khayrii wa khayraati inshaallah rabbi khayrii haa godhuuti. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuu bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadhaa isiniin jedha.